maal taate ka'inaan mana nurraa ka'isa. Barattee dhiiroo doktora Rogaala majaartii teessin galaayina siin jedhu kun eessaa dhufe gaa. Waan si qabatin. Alaan qabatin. Wallaalee tu si bira dhufee miti doktora miidhagaa. Unola asina unola. Uno doktori nu kan nama booda deebite. Akkam taatare. Kana na dhukkuba waa'ee argaa. Yaa Amma Sumayya. Aywa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na dhukkuba dha. Akkam Yoo oolte. nu tiraasii wayii naaf hidhime. Tiraasii maali? Tiraasiin ciisuu fedha xiqqoo isi. Lee? As ciisuu fedha tiraasii naa kennime. Kai ol ba'e ceessa ka siree gubbaa maas ceesta. Siree gubbaa la. Siree dhiisi beekta siree itti deebinaa suuta. Maal taate? Na dhukkuba. Maal sirkuba dhiiroo? Doktorri. Maal sin jedhu? Maal sin jedhu? Lafa rafinaan jedhe doktorri. Maal lafa siyaa jedhu da sirkuba kootti hayyaa siree gubbaa Galatu. Tiraasii naa kenna mana tiraasii naa kennime. Tiraasii naa kennime. Ay. Kana. Ayyee. Nan qabatin naman. Fayyaan barbaada nan qabatina. Fayyaa barbaada. Waan si qabatin. Nan qabatin. Na dhukkuba wayitaatti na qabatte. Oonyu sin jedhu? Doktorri waan jedhe. Dhalaa karaa deemtutti. Ittillee dubbatiin. Ayyee. Wanta dhalaan asiin dhufte. Asiin gorinaan jedhe. Kanaaf narraa fagaadhu. Ani jaartii teetti mee dhalaan biraatti muti? Jaartii tee waggaa lama. Ittiin kalaa'innaan jedhe doktor. Wayita isiin siree rafte. Inuu ala rafinaan jedhe ilmootanaaf malee. Ilmootanaaf malee. Ishiidhaa maal gootare gad ba'ee ala rafee? Ala akkamitti rafaree ilmoon tun? Ilmoo irraa maal goota kun hattuu addaan baane? Waggaa lama guutuu maal Waggaa lama jaartii teete sirrirra ol baatee hin rafinnaan jedhe doktor. Ayyee doktora ajaa'iba. Mee achirraa si qaba. Mee abbootu yabbaa sumayyaa fi akkam taate? Unola dhukkubuu eegalela. Reefu fayyaan qaba. Doktorri dhugaa naan jedhe dhalatti hin kalaa'innaan jedhe doktor. Dhalaa sin jedhe mee ati amma dogongoraan fahamte malee dhalaan biraatti. Akkam taate dhiiroo? Achisi kanarra. Achisi Ayyee. Tokkoffaa jaartii tante waggaa lama wajjin hin rafinii lafa rafii jaartiin tee sirrirraa raftu ati lafa rafii naan jedhe. Isinirraan fagaadhu jedheeti malee isinaa manan kophatti fagaadhee achi gala fagaadhee kireeffadhee isinirraa. Garuu immoo ilmoota raafuu gara fagaadhuun qabu. Atillee achirra ciisi. Anillee asumarran ciisa. Ol ba'i manarraa nan qabatinillee doktorri dhalatti hin kalaa'innaan jedhe. Takaraa deemtuun tuqinnaan jedhe. Hin dubbisinnaan jedhe. Jaartii teetillee hin dubbisin jedhe. Yoo jaartii teetii kaloofte dhibee sitti deebi'aa. Jaartii teetirraa fagaadhu naan jedhe narraa achi siqa. Dhibeen akkamitti dhiiroo simiidha? Nama doktororra beektaa si ati doktorri chaayina baratee bara. Chaayinaatti baratee? Chaayina barate. Kanas kaayammoo maa hundi rakkisattuun qabdu siree gubbaa bahe? Doktorri dawaaniin naa ajaje tokkoffaa sirrirratti hin kalaa sirrirra rafee lafa ciisinaan jedhe. Achi deemee ciisi dhalaan dubbisinnaan jedhe. Dhalatti natti naasayin ammaatillee ni ka'itti ol bahee ciisa. Dubbirree sin jedhee? Akka gootu ka ergeen akkas sin jedhe. Huccuu naa kennime huccuu uffadhuti. Huccuu si dhukkubaa? Huccuu naa kennime. Kalaas isuma biratti maan galle? Doktora boo? Bar doktorri dawaa naa ajaja waggaa lamaa si maal taate ka'inaan mana nurraa ka'isa. Barattee dhiiroo doktora Rogaala majaartii teessin galaayina siin jedhu kun eessaa dhufe gaa. Doktorri itti kalaa'innaan jedha. An ajaja doktoraa guutuu an fayyuun barbaada. Doktora maaltu sagalche? Fayyuu barbaada gaa an fayya barbaada. Doktora biroo inni dhaqee na dhukkubeetiimi. Fayyuun barbaada. Ani fayyuun barbaada. Kai huno ammaa natti deebi'u. Waan biraatti siin jedhe dhiiroo. Kai harakaatan godhini. Kai. Meenan tuqini siin jedhe sitti mee achi siqi meenarra. Aboo feetu kai gadi ba'i rufuma sarraf malee mana kana ciistee algaa gubbaan rafu lafarra jilli jaakaraa kan algaa makaan ta'in amma booda deebite. Akkam taatare? Kana na dhukkuba waa'ee algaa makaa yoo dhufte kana na dhukkuba. Kana keessa na deem. Asii kanaa gadi kun guutuun kiyyaa miti. Doktorri kana waa'ee algaa, waa'ee jaartii, waa'ee dhalaa hin dubbatin naan jedhe. Waa'ee dhalaa sin jedhe dhugaa sin jedhe inni bareeda. Waa'ee jaartii feetti garuu sidda gongora. La kai. Dubbii heddummeessiti akka mootaa nagara. Waa sin jedhu beekta. Kun jaarsatti simachuuf rakkoo dhiisutti illee rakkoo. Jaarsatti maal himatta? Jaarsa maal himatta? Doktora si fayyuun barbaadaa Kun doktora maaliif doktora? Akkam doktorri waggaa lama Chaayina barate doktorri addunyaa guutuurratti barate. Kai wal ba'i rafi. Mboo sirrirratti deem nurra deem.
Deemachin achiin siqeera. Asumaan si ciisa. Kana asirratti nutti irraan kana uftuqa. Maali isinirraa godha doktoruu isinirraa na dhorge deemi ciisi sirra teetir. Rakkoon kee maal jedhe doktarri kun rakkoon kee wanta ibsitu. Nutti qofa jedha. Waan siin jedhu jabatti jedha. Na fudda. Waggaa lamaan booddee nu bilbila. Waggaa lamaan booddee deemedda. Kanaas deemi. Marsi godhare Rabbi kanaas. qabaa deemi. Erga siree Fayyaan barbaadaa deemi. Durmayyuu kana feetaa matira filoo sii deemne kana gaachise. Jaartirraa doktor an ajaja doktora buutee fayyaa barbaada. Ani fayyaan barbaada. Kun waan inni hin kaatamuun kaattu. Abboo narraa deemira. Narraa deemi. Akkamitti qabeessa hin jedhee abbasu. Narraa deemi sirra ciisi. Midhaan ni jira. Midhaan nyaadhuti rafi. Midhaan ni jira. Midhaan nyaadhu. Si doktorri dhalattiin karaa hin eega jedhani. Ani dirqiin najjeesuu barbaadda. Ani fidhalaan tokko mati abboleessu adda. Dhalaan dhalama. Ishee alaasa sin jedhe. Tokkoma dhalaan tokkoma. Been waliin gaafanna. Doktora moo? Deebi'an doktoratti. Laawu dubbiin tokko jiba kaa been walii addannaa addaan baafanna. Kai sin jedhe boo. Uno doktori dhugaa jedhela bakka kanaa na dhukkuba wayitaatti na qabatte. Yalla masalama rabbi si aban jooti ya furde kutan. Biraanki taatee jirta ol deebi. Franki maali? Ol deebi gara Kottu sin jedhe barbaade. Kana kututti jira. Biraanki taatee jirta. Asiiba doktorri. Biraanki taatee jirta. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya guyyaa har'aaga Ummu Sumayyaa fi Sumayyaa Biraanki ajaa'ibaa irratti dalagee jira. Muhammad Orotoob share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa mee yoo dhiifama nu gootu taate yoo viidiyoon kun isinitti tole like share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Haadha Sumayyaa dhiifaman gaafa daawwattoota keenya jedhe ka'ite. Anisaan jedhee tamale si dhiifama karas dhiifama naarenga dhiifama hayya. Waan irratti dalagdee mijaawati jechuudha. Dhiifama tokko anaaf osoo hin ta'in daawwattoota Muhammad Orotoobiidhaan dhiifama jedhi. Anis maqaa keessaniin fi dhiifama godheef jedha. Garuu waan akkanaan irratti dalagamu amma booda ammaan booddee akkatti kanaa oliin sirratti dalaguuta.